Appilikeeshinii kana hedduun keenya ni beekna. Maal jedhama? Extenderii jedhama. Extenderii kanatti fayyadamuu itti fayyadamna. Namoonni hedduun yeroo hedduu itti fayyadamaa garuu wantoota duraan ammaan dura itti fayyadamnu alatti faayidaa isaa har'a isinitti agarsiisuuf dhufe. Kan dura maal goona? Faayilaa fi yookiin muuziqaa garaagaraa nama biraa irraa dabarfachuudhaaf yookiin dabarsuudhaaf nu fayyada. Garuu isaan alatti wanti nu fayyadu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf extenderii kana koobannee bifa kanaan nu dhufa. Bifa kanaan nu dhufa. Isaan keessaa gara jalaatti kan argamu kan iddoo biraattis bilbilatti garaagara ta'uu danda'a. Asitti playlist kan jedhu kana ni arganna. Playlist kan jedhu banna. Playlist kan jedhu gabannee booda bifa kanaan nu dhufa. Isa keessaa 2MP3 kan jedhu ni arganna. MP3 ni jira. MP3 jechuun viidiyoo yookiin muuziqaa viidiyoodhaan jiru tokko gara audiyootti jijjiirudha jechuudha. Muuziqaa viidiyoodhaan jiru yookiin wanta viidiyoodhaan nuuf jiru tokko gara audiyootti jijjiiruu dandeenya. Kanaaf select video kan jedhu kana ni tuqna. Select video kan jedhu eegabannee booda gara faayila keenyaatti nu geessa. Faayilota keessaa fakkeenyaaf ani isa kana filadhee haa jennu. Isa eega filadhee select jedhee bifa kanaan naa dhufeera. Maal ta'e audiyoo ta'ee naaf argama jechuudha. Kana booda kanaaf bifa kanaan audiyoo ta'eera jechuudha. Banee dhaggeeffachuu ni danda'a. Dura viidiyoo ture. Nagaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii chaanaalii keenyaa. Bifa kanaan jechuudha. Appilikeeshinii biraa osoo nu barbaachisin, appilikeeshinii viidiyoo irraa gara audiyootti nu jijjiiru osoo hin barbaachisin, Zenderii yookiin extenderii qofa fayyadamuudhaan viidiyoo irraa gara audiyootti jijjiiruu ni dandeenya. Itti fayyadama.